Okay. Obo jirtu? Jira. Obo jirtu? Jira. Jiraadha. Egaa baga ayyaana guyyaa waboo amajjii tokko barkum 2025 injifannoon isin ga'e inu gaheen jedha. Baga wajjin ga'e. Baga Itti aansuudhaan egaa waraanni bilisummaa Oromoo godina kaaba Oromiyaa Walloo keessa socho'u ayyaana guyyaa waboodha yeroo kabaju injifannoowwan guguddoo galmeessuun lolee lolchisuu fi ayyaana isaa walitti deebi'ee guyyaa isaa yaadachaa fi kabajaa kan jiru yoo ta'u egaa guyyaan waboo amajjii tokko qabsoo bilisummaa Oromoo erga mootummaa Haayile Sillaasee irraan jalqabee qabsoon bilisummaa Oromoo itti fufaa dhufuudhaan mootummaan Dargiitii fi mootummaan Ziyaad Baaree duula Oromoo balleessuutii fi uummata Oromoo balleessuuf qabsoo Oromoo illee dhabamsiisuudhaaf gochoota guguddoo irratti dalageen booda dandamachuudhaan wal ijaaree deebi'ee bara 1980tti walitti deebi'uudhaan guyyaan waboo amajjii tokko akka kabajamu murteeffatee kan ka'e yoo ta'u erga 1980 qabsoon bilisummaa Oromoo guyyaa waboodha. Waboon walitti dhufuudhaan qabsaa'onni Oromoo walitti dhufuudhaan guyyaa waboo amajjii tokko murteeffatanii booda haga har'aatti injifannoowwan adda addaa galmeessaa bu'aalee qabsoo kanaaf dhufan adda addaa keessa darbe gufuulee qabsoo kana yeroo adda addaa mudatan keessa darbuudhaan dhaloota qubee kana qaqqabee nuti irraa abbootii keenya irraa dhaallee qabsoo kana itti fufsiifnee xumura gabrummaa kanatti xumura godhuudhaaf finiinsaa kan jirudha jechuudha. Egaa qabsoo kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo keessattuu bara jahaan darbaan kana erga mootummaa sirna Minilik deebisu yookiin Minilik kabiraa ilma Minilik kan sirna Minilik kaasee lafa boolla keessaa kaasee hojiirra oolchuudhaaf sanuummoo uummata Oromoo balleessuu irratti kan hundaa'e kan gadi dhaabee hojjechaa jiru kanaan kokkee wal qabne waggaa jahaan keessatti jijjiiramoota guddoo argamsiifne yoo ta'u keessattuu bara kana amajjii tokko bara 2025 yeroo kabajnu gufuulee keessootti nu mudatanii fi diinaan nurratti ijaaraman kunnee bira darbuudha. Diinni baduu keenya eegee fi dhaadheessaa miidiyaa sobaatiin dhaadheessaa otoo jiru faallaa sanii nuti immoo goleelee Oromiyaa kutaalee Oromiyaa hunda keessatti injifannoo addunyaa ajaa'ibsiisu galmeessuudhaan kaaba Oromiyaa Walloo dabalatee jechuudha. Har'a guyyaa waboo amajjii tokko yeroo kabajnu lolaa fi guyyaa waboo kabajaadhaan dabarsaa jirraa jechuudha. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo har'a amajjii tokko yeroo kabaju injifannoolee jajjabaa diina madoo fi du'aan adabuudhaan Isuuzii fi ambulaansiin guurrachiisee gaaga'ama tokko malee ayyaana isaa kabajachaa jira. Baga gammaddan, baga gammanne, baga waliin geenye isiniin jedha. Egaa waggaa haaraa kanatti meeshaa keenya haxaawwannee hidhannoo keenya kan siyaasaatis waraanaas jabeeffachuudhaan qabsoo xumura gabrummaa isa hadhaawaa fi isa kutaa dhumaa godhuudhaaf guyyaa waboo guyyaa keenya kanatti kan erbuu walii seennu kan waadaa keenya cimfannu ta'a. Qabsoon xumura gabrummaa kan itti fuftaa gabrummaan yeroo dhumaatiif kan biyyee uffatu ta'a. Injifannoon kan uummata Oromooti. Galatooma jechaati dhumarratti uummanni Oromoo olola sobaa keessattuu uummanni kaaba Oromiyaa keessa jirtu dawaan kan ka'e inni dhuma dawaa dhumaa kan jedhamu jira gaafa qoricha ni kana uummanni keenya ni beeka. Dawaan kan ka'e inni dhuma yookiin dhumu yookiin waraana bilisummaa Oromooti ciccittee goggogdee sirna nafxenyaa kan harkaasi qabu marfama diina oppidiyoo durii nafxenyaa ammaa biltsiginnaa ammaatiin Amaaraa fi wayyaaneetti gurguramte keessaa bahuun dirqama keeti. Waraana bilisummaa Oromoo kan deeggartuuf
bilisummaa walabummaa Oromiyaa gonfachuudhaan hiree mataa keetii ofiin akka murteeffattuuf waan ta'eef olola mootummaan gaggeessuu fi namoonni hubannoo hin qabne akkanumas diinni keenya gaggeessu wajjiniin akka hirraafamne imaanaa guddaa isin dabarsuu barbaada. Xumureen jira galatooma. Magota abasena korrasa dinni birasin da'u irraa kutii mormasa jillimo gal magota abasena korrasa dinni birasin da'u irraa kutii mormasa dinni birasin da'u irraa kutii mormasa dinni birasin da'u irraa kutii mormasa Kutai alavam bondanga جرعنا والبربلا أربطها بطال الإنساء بوفتها جوا عدة بربركة سناتو بربرة هني فنوش نياتو والضبط. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جعل الله وريهم جميع كتاب الفصل من كتاب الفصل وذاك هذا هرا من أنا قاتل بنو أغش أنا قاتل بنو أغش أبصر ملكيت أنا ولي بلارد أسان سايسان رجال أنا أبو زوني كابا رجال كيران سواي وأنا أنكر أشوفني Yoga baga kebiasaan jadi pada itu orang semua Oromo kali ada orang semua Oromo menjadi terbentuk berani kegiatan Yoga nanti angka kawan yang kami bara-bara dari kegiatan ini cuma Oromo berat kawan sebentar orang uang mereka mati kami salah uang karena ini dibuat OT itu dan jangan malik beda kebajuan itu lihat kami orang semua Oromo kebajuan umat Oromo kali ini uang karena misalnya kamu buat uang kebajuan itu bosan kamu itu orang semua Oromo akar abad bisa warga mana tahu malah kayu kami umat Oromo bal apa warga macam itu karena aku biar akan bagat di sini bagat ini jadi cuma berbeda ega dia egla eseni malik kabajamal sajodu selana mahara siswani hara tikireyadu botowang kakari amne kungkab ayudure itiana ayudure dabalate misesuta kore olano abakana yero sakkati dirkama fardi dakdiya maniti dia takkan bola takkatin abeje yero saniti orane bilisma oromote ummati Oromo abdi abame sadarkaa ittiin jedhamurra gahamee jiru. Kanaaf garuu guyyaa wareegama isaanii wanni irraa barannu waan baay'ee qabu. Nuti ilmaan Oromoodha bakka feene haa jiraannu bakka feene haa dhufnu amantaa keenya qabaannu amantaa keenya haa hordofnu Oromummaa keenya tokko nu godha Oromummaa keenyatu isaan irraa dhufee jechuudha. Maddi guyyaan har'aa kuni Oromoon akkasii kutaadhaan osoo wal qooduu hin ta'in amantaa feete qabaatu amantaan kan Oromoo qooduu osoo hin ta'in Oromummaan qofti boolla takka kan isaan wallaa awwaale ta'uu hubannaa jechuudha. Kanaafuu guyyaan har'aa kana guyyaa gaddaatiin Sare Oromiyaa hunda keessatti qabsoo sinimee sadarkaa xumura gabrummaati itti godhuun sa'aatii haatametti faajjiin isaanis ol ka'ee mul'achuun yoomillee akkamii tokko taanee imal Oromummaa waan fedhee ol akka ta'e amantaa fedhe jiraate kutaa feete jiraatu Oromummaa qofatu waan kan hunda caalaa ta'u itti boolata akka kufanii nu agarsiisan jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa kana guyyaa gaddaa guyyaa yaadannoo guyyaa injifannoo
guyyaa kana waraanni bilisummaa Oromoo kallattii jirurra ibidda barbada bobeessaa oolaa jechuudha. Maaliif jaallan kalees itti wareegaman sun itti yaadatu diina isaa kuffiseeti malee taa'ee qalatee dhiichiseeti. Kanaaf har'as yaadannoo jaallan san tuqaa godhannee guyyaa sun isaaniin hayaamamuu malee waraanni bilisummaa Oromoo aarsaa lubbuu guyyaarraa guyyaatti aarsaa lubbuu kafalaa jiru wareegamaa jiru. Guyyaa eebila 15 jedhame akka kabajamu haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo ummati Oromoo qaaliin guyyaarraa guyyaatti wareegamaa jiru kuni guyyaa eebila 15 kana keessatti itti yaadanna. Jaallan kaleessa of biraa dhabnetu jira. Borus ka of wal biraa dhabamnutu jira. Ka walitti dhufneef waliin jiraannaaf osoo hin taane waliin dhabamnee bilisummaa finnaaf waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu guyyaa har'aa kana itti yaadannu ka ittiin addatti qabannee deemuu qabnu imala fedhe keessatti rakkoo fedhe keessatti rakkoon fedhe waraana bilisummaa Oromoo balleessuu akka hin dandeenye kutaa fi amantaa fedheen abdiinni fedhe yoo xaxee jiraate Oromummaan kutaas amantaas waan fedhe ol akka ta'e kana boona takkatti du'anii nu agarsiisa. Gaafa ati kiristaana ati musliima jedhanii adda baan nuyi musliima si waliin hin doonu si kiristaana du'aati nuyi musliima taanee jiraannaan jenne Oromummaatti waliin nu fide Oromummaatti boolla takka waliin nu naqadanii aarsaa lubbuu guyyaa takkitti boolla takkatti waliin deeme. Garuu kiristaana ta'e ka adda bahee du'e hin jiru ka musliima ta'e irraa hafee jiraate hin jiru jechuudha. Kana jechuun maali? Oromoo taanee baanee kiristaana yookaan musliima taanee hin galluudha. Oromummaadhaan boolla takkatti waliin doona jechuudha. Ejjennoo waraanni bilisummaa Oromoo ummati Oromootiin qabee hagaadhaan deemaa jiru amantaas ta'e akkuma fedhe kutaa fedhes ta'e gonkumaa Oromoo ol Oromoo ta'uu keetii fi Oromoo ta'uu koo qofatu tokko nu godha. Kanaaf wareegamnaafi jechuudha. Kanaaf warri amantaas warri kutaa ganda maali jettus gonkumaa kun fudhatama hin qabne. Jaallan keenya gaafa guyyaa har'aa kana itti wareegamanii Oromummaadhaaf malee amantaafis miti kutaafis miti. Kanaafuu kun barnoota guddaa yaadannoo bara baraa waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo qaalii biratti akkasittiin kabajamaa jechuudha. Kanaafuu guyyaa har'aa kana guyyaa yaadannoo guyyaa jaallawwan kufanii jenne gaafa sirraa ka'eetiin akka yaadatamu addi bilisummaa Oromoo labsee jechuudha. Eegatti bara 1980 irraa qabee haga har'aan tanaatti guyyaan eebilli 15 guyyaa waraana bilisummaa Oromoo gootawwan qabsoo bilisummaatiif aarsaa ta'aniiti jechuudha. Jaallan sanirraa ka'ee haa ka'u malee har'aan yoo wareegame gootan kana keessatti yaamama boru atis yoo wareegamte gootan kana keessa jirtaa jechuudha. Wanni adda baafnee guyyaa isaan qofa yaadannaa jechuun miti. Gootan kaleessa guyyaa guyyaatti wareegamaa jiran eebila 15 keessatti faajjii isaanii gootanii tan keessatti kan itti yaadannudha. Kanaafuu guyyaa waraana bilisummaa Oromoo gootowwan qaqaalii Oromoon ittiin dhabe ittiin yaadannu jechuun barbaada. Kanaan addatti waan hin jedhuun qabu jaallan kaaniif walitti hin deebina sagantaa bal'aatiin qabna guyyaa har'aa kana bagatti siin gahee jechuun barbaada jechuudha.